Mubbee nama Arnaan Oomanii hin jiru galcha. kana as keessaa Arnaan hin bulook irraa galchaadha. godhi Warra mubbee maqaa Mubaarak. Arnaan hin kennu hedduu heddummataa jira Nama fakkaata. Oomanii jiru kana as keessaa bulook godhi footoo Ayyoo Oromoo isaas asirra dhufe. kaayatee deema inni Amaaraa Arnaan hin bulook galchi nurraa godhi. muubee. Amaaraa bulook nurraa godhi nama Oomanii jiru kana. Eenyuun barbaadan ustaas? Mubbee nafxanyaadhaa bulook nurraa godhi. Nama Oomanii jiru kana bulook godhi. Odiitar hin qabdu ustaas. Laa olan galcha malee. Adni isaa maal? Laa olan galcha. Jechuudha. Galchiti. Oi olan galcha. Olan galcha. Gachaan assalamu alaikum. Oomanii kana eenyuun buseen galcha. Namni tokko jalaa bu'aa. Ana jalaa bu'aa fachu. Abbaan tokko jalaa bu'aati oomaniin galcha kunoo gastee ergateera. No, blocking godhiniti yaada isaa gaafadhume. Maal tahuu fi hattuu ja'a. Ooma. Abbaa abdii maaltu bu'u isiin jedhe. Sababuma barbaadame ta'e gadi bu'uudha. Yaasiin. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Jira. Anilleen Oromuma naftanyaallee misiira alhamdulillah Hamza. Duba maaliif as jala deemtee hattuu barreessita maallaqa waan si jala hannee jira obboleessoo. Nama katabu jiruun dubbisu jira isinii miti isinii jaamota qaamatiin baana. Akka malee fudhatte Hamza. Ani isiniin hin jenne nama as jala isa arrabsu jiruun arrabsu jira dhiifa manaa godhu. Baraanis profaayilaa. Niin gubadhee bara arraba kanaan nu gubee. Lakki niin beeku. Niin beeku harba balisa. Arrabni isa. Na of tolchu. Hawaasaa taa'abula arrafama jedha isa dhiisa. Oomanii xiyye. Ayyee anillee ijoollee kanatu guddatte Oromoo qulqulluu saba keetii nama keetii irra laalin arrakkee nam tokko irraa qabu. Ayyee. Oomanii xiyye dhiifama bara arraba kanaatu Oomanii guutee ispeesiin irraa fixee bara. Niin beeku. Maaliifin akkas jeebeeytanii maaliifin akkas jeebeeytanii. Namni yeroo tana arraba oofu wallaahi wabbillaahi nama Oromoo fi yaadne qofa jechuu kiyya. Dubbiin as kiyya dhaggeeffadhu takka. Wanni ati amma jechaa jirtu amma tana dhuftu kun olaali lakkoofsa tokko kajoo kana. Zimbal Amaaraa አንተን ብሎ ኡስታዝ ዘረኝነት አትሁን እኔ ግን አማራ አይደለሁም ጀቻ ጅራ ወለ ገቻቱ ሙዴሙቱ ረጋሪ ጆከቲ ተከተካ ወረን ገርቴ ቁቤ በሬሱ ጅራ ኢሳንለ ወኒ ወልፋ አማራ ደሞ ቀብና ጅስኘቹ በረባቴ ታደ ቶለ ዲፋማ በርኒን ጉበዴ ተናፊ ዲፋማ ናጎዳ ወደስ ጀለ ጅርተኒስ Oomaatii miti. Nurra laaleen dhiifama afaan illee fi gaarii katamu hin beeknu. Itti wanti goggore dhiifama naa godhi. Akkoon irraa obboleessanii. Ayyee. Akkasi maki viidiyoodhaan fallaqnu gajjay mee namni maqaa kiyyaan kan tan hin jirtan yaa waan dilanumaa. Ayya abbaabdi. Kalaas ustaaza ani eegaluu wayya kalaas. Ayyee eegala wal bira jirra isin bira dhaabbannaa galatooma jabaadhaa rabbi isin gargaaru. Kanneen egaa live irraa baduuf hin deema. Lakki faarii dida. Ummata salachee live irraa baduuf hin deema kalaas. Maqaa ustaazaatiin ammallee doolaara 100 malee kennamne waan ta'eef meerra abbaabdi kottaa edaa kabalaa. Bada. Kottu artistii keenya Amaan Hussein Amin Hussein. Tokko. Abbaabdi eessa jirta? Abbaa Abdii. Hamza mana kolmi. Come here. Hawaasa keenya kabajamoo ustaaza itti fuftumoo kan kootu muradhee jalaa ba'u. Mee naa obsi nama tokko kanarraa guutuu dhufuu mala. Arnaalee zira. Nama narraa guutuu dhufa nama na jaalatu niin qaba dhugaa. Niin qaba na jaalatti Oromoon tiyya. Garuu akka isin nan xiqqeessine numan beekaa. Edaas naa fannitani Hamza it's done can I confirm you? Okay ji'a meeqa neyte? Ji'a
Arnaan maa buute? Arnoo maa buute? Naa barreessi shantam naa barreessi abbaa abdii. Naa barreessi. Meerri abbaa abdii eessa kutte abbaa abdii kottuu deebi abbaa abdii. Shantam naa barreessi. Yeroo waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama maqaa Hamzaa. Abbaa abdii sagantaan hin xumuramne maallaqa sirra jira. Maallaqa sirra jiru dirqama fixattu malee deemuun no. Ali Isaa Thank biti. you. Kuma dhibba lama qopheeffadhanis. Thank you, yeah. As artist Amino ifi makkii teenya. Addeeroo galchaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هرو Oromoon faaya namni jedhu kunis $50 maqaa khiyyaaniinsa akkasii miti. Manarraa ja'amee istiinumaa isiniin gootu. Thank you Jia. Thank you galatoome obboleettii teenya waan nuu kanniteef waan uummata keenyaa kanniteef. طبعا تيبقى Wallaahi. بأسواسمنتو نوጫወታዬ Uummata keenya beelarraa baaftee uummata keenya dheeburraa baaftee. Thank you siin jenna Jia. Galatoomi ulfaadhu kabajame intala teenya. Hamza nu jala laaftaa yookiin nu itti kaanu? Kanaaf Yaaboo ta'a hangumaan harkadhe kanaa hunda buufteessanii ta'a. Ta'a. ريفريش gochuuf deemna jabaadhaa. Hamzaan obboleewwan kiyya Hamzaan ilma keessanii nama gargaarsa yeroo adda addaatti uummata keenyaaf gurgursaa ture. Nama sagalee uummata kanaaf ta'aa ture. Maqaa obboleessa kiyya Hamzaatiin mee namni galchitan harka keessan baasaa yookaan mootu waadaa nuuf gala. Irratti bilbilamee abbaa abdii galchuun dhufe. Yeah. Adero Abdo, welcome. Mee akkaawuntii barreessaa akkaawuntii barreessaa gara keessatti yookiin nallee erga kun namni maqaa kiyya waadaa galee akkaawuntii barbaadaa jira please barreessaa. Warra akkaawuntii barreessaa jirtan. Annamuma walgalee ka'ee salaamtaa rabbiin jennee callumee taa'uu dhiifama godha. Walgaltan miti uummata keenya beelaan dhumataa jiru gargaaruudhaaf walgeenyee jirra. Waa'ee poolitikaa yookiis waa'ee siyaasaatii miti waa'ee intanaa miti. Walgaltanii rabbumaa jecha kalaas. Rabbiif jecha. Mubaarak akkam nagaa akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah. Namni tokko yoo ol seenu Nuur jedhama akka aadaa keenyaatitti. Ayyee. Umara kon qabu abbaabdi. Yaa mata dureen kun nyaata guyyaa kurfaa qabatee jira. Maqaa kiyyaan kuma kudhanii kan irratti dabalame ni jira Hamza. $50 irratti dabale. $50 dabaliif Hamzaaf. Okay. $50. Baga nagaan dhufte jenne Adeero Abdoo kiyya welcome. Baga nagaan nu heddeetu. Yaa mata dureen uummata argachuu gargaaruu. Carraan keeti maayikiin keeti obboleessi kenna qaalee. Mata duree uummata Harargee gargaaru kana birmachuu fi qabna jedhu kun biyya afraffaa qabate na fakkaata. Haa ta'u garuu yaa uummata Harargee guyyaa afurii fi miti osoo waggaa guutuullee deeggaree nu tola. Haa ta'u garuu koomentii jalatti akka argaa jirutti kun Walloo jedha kun Arsii Liqaa Aanaa Shaallaa jedha kun Borana jedha. Innaa ammachi haalli isin itti deemtani tiimii nama Hamzaa Mubaarak Usmaan Aslii Makii Raachuu Amiin nu tolee jira haalli ittiin deemaa jirtan haalli uummata keessan bira ceenaa dhaabataa jirtan garuu wanti kun osoo pirogiraama wayii qabaateet guyyaan haga wayii